أكنت وأمامك أنا كفلما driverin kaffalta faayilu driverin malee maaltu jira jettee lafa driverin dirqamaan meeshaa tokko أوكي ميكا hayyee walirratti saba si ga'u driverii wajjiinu إيه driverii irraa birisha siifan dhiisa dhibbaa fi birrii dhibbaa ga'uu 15 ida'uu 20 dhibbaa 35 laata driverii wajjiinu birrii 5 gubbaa ol sedhisa driveriidha driverin garuu rakkoo qabu yoom dhufani ani alaan jira lubbuu boru si dhufa al eessumayyuu jira driverii birrii 25 aleenis ta'ii abudaabis fujeeras raasalkeemas ta'ii driverii birrii 25 lakkoofsa qaamee lakkoofsa kana addisiidhaan beeku yaala lakkoofsa laalitti baafadhu natti ashasii kennash ayyee haga shan lakkoofsa naaf hedduutti immoo masii shawaa dubbadhu masii shawaa Oye ganni ani caamma sanan barbaadee ture sadeen isaa. okay amma sadeenisan okay gocha ati lakkoofsa baasi lakkoofsa uduriin kee maal mucho Durii 36. jaha carra qabeetti okay Bifa isa gurraacha kanaa fi tokko adii tokko bunni qabda. okay tokko adii moyyuu Inni inta inni bi maka sadeen isaan argitan garuu abudaamin jira ishee. rakkoo hin jiru abudaabii diraayibarii dhiisan rakkoo hin jiru Talbaa qabda talbaa. itti asii bita talbaa Talbaa qabda. siifan bita siifan bita Maattee ganni. yalla buchi lakkoofsa fidi yalla Lakkoofsa ani wasaabbiin na jala gubata isheen abanamuu didee bituumii yoo qabaatte kara bituumii haa hinaan jedhe achirraan lookishiin isiin ergashee. wasaabbiin xiqqoo lookshin akka mulan ergadha yalla irratti bilubbu lookshin lakkoofsa keeti Ani moo la isheen ganniyyee shawaa qoy isheen naannatti himtu lakkoofsa 97 sitti maaraa dhagahamu okay lakkoofsa Dubaay okay 97 irraa kaasinatti biyyalla shaanxaan inni kun abbaa kiiloo 30 kan agartama kudha jaha 35 35 diddama 35 diddama 32 digdama 32 wasaabbiin qabu kaabuchuu qaba lakkoofsa dogongorame lakkoofsa Itoophiyaati moo lakkoofsa asii kana sitti bari dhagahamu wayyoo amma hin dhaga'ama lubbu 15 16
Ashaan kudha ja'a lakkoofsa kee basirri na himaan jirreeti. Taaptaap godhamee shoo harki keessa fayyaa argata. Taaptaap godha. Duwaja. Malee Okay. duwaja. Okay. Kudha shan irraan duwwaa ja'a. Duwaja 35 akkasii miti. Ishii 35. 20 32. Amma sirreeffatteetta. Haay siin jedhee jira sumatu irra jira ishee. Okay, rakko. Lokshineel. Haayee siin erga. Meeqanaan jette? 35. Okay. Diraayivar wajjin boru sii dhufa ishee lubbuu. Borsaatii akkamii dhufame? Ati abudaa aleeniin jira jetteetta biti? Yaala hin jira. Sa'aatii barbaadde sii dhufa sitti ba diraayivarii sii dawwalaa sa'aatii kanatti naa fidi isaa kanatti naa tola jettee itti mattaatu rakkoo. Anis immoo Sa'aatii 11tti dhufa. ganama moo galgal? Ganama. Ayyee tole ishee. Sa'aatii 11tti. Ayyee okay. Deebitoo lokshina kenna. Okay, Jaallishaa. Ganniyyee wasaabbiin qabduuree. Wasaabbiin jalaa gubate jedhi naa banamuu didee akka yoo naa baname immoo na yaalaa lakkoofsa kiyya qabadhu bituumiin qabdu bituumiin hin erga koo lookishiin usmaan hin xaqqabamaa jiraan. Lakkoofsa bitoonni sanin gara wasaabbiitti sheer godhachuu nan danda'a. Garuu anu lakkoofsuma tokko fayyadamaa jira kaa hundumayyuu. Bituumiin qabdu ati bituumumatti bituumiin qabdu. Bitoonni nan qaba saru. Diraayivariin lookishina hoo na gaafate lakkoofsa lookishina bitoonni irra jiru gara wasaabbiitti dabarsuu nan danda'a. Maarree lakkoofsa kiyya yoo kenniteef rakkoo qabaa isaa inni achirraa ati wasaabbiirraa nutti ni erguuf hin dandeessu. Hin danda'amu akkasitti akkam hin danda'amu yaa Rabbi. Bitoo akkamitti wasaabbii lakkoofsa qabdu? Nishaa lakkoofsa keenyatti hin tole ishee. Gani, gamba akan Lakkoofsi qoy bannaa kennee fi baanii kennatti dhufti qoy. Duwwaa 5 Duwwaa 5 lakkoofsa 24 24 43 3 91 28 91 yaa lubbuu. Egaa daariktiin hojjetaa lakkoofsa kee. Direct illeen hojjetaa yaa akkuma ta'etti na yaali bennaas isheesan garuu na yaala yoo naa baname intini wasaabbii ammayyoo jechuudha. Lakkoofsa kana wasaabbii baruu dandeessu hin didee.